Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan karaa foddaa TVtiin nu daawwataa jirtaniif karaa reediyootiin nu dhaggeeffataa jirtan oduu idilee isinitti hima Ansraa Isabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin barsiisaa Maabiraatu Taayyee Surraa jedhamu godina Wallagga Bahaa aanaa Nunnuqumbaa ganda Waamaa Adaree magaalaa Adaree keessatti humna tika mootummaatiin ajjeefamuu maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Godina Wallagga Bahaa aanaa Nunnuqumbaa magaalaa Adaree jedhamtu keessatti humni addaa poolisii Oromiyaa gaafa hagayya 24 bara 2013 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatiin barsiisaa Maabiraatu Taayyee abbaa ijoollee sadii yoo ajjeesan daa'ima isaa rasaasaan dhaanii harki cituu dubbata maatii keessaa namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise bal'inni isaa akka itti aanutti dhiyaata. Wallagga Bahaa aanaa Nunnuqumbaa magaalaa Adaree jedhamtu keessatti humni addaa poolisii Oromiyaa gaafa hagayya 24 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barsiisaa Maabiraatu Taayyee abbaa ijoollee sadii rasaasa humna addaa poolisii Oromiyaa irraa itti dhukaafameen iddoo mana jireenya isaa keessatti ajjeefamuuf daa'ima isaa rasaasaan dhaanii harki cituu dubbata maatii keessaa namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise. Humni addaa poolisii Oromiyaa badii tokko malee barsiisaa kana itti dhukaasanii battalatti yoo ajjeesan daa'ima inni harkaa qabu ammoo harka isaa keessa rukutuun yeroo ammaa hospitaala riifaraalaa Naqamteetti wallaanamaa jiraachuu isii maatiin dubbata. Barsiisaan kun abbaa amantii fi nama hawaasa keessatti jaalatamuu fi siyaasa irraa bilisa ta'eedha jechuunis hime. Barsiisaa Maabiraatu Taayyee abbaa ijoollee sadii yoo ta'u rasaasni isa rukuttee isa keessaan baatee daa'ima isaa tanganna takka harka mirgaa rukutuun cabsitee jirti jechuun miseensi maatii nageenya isaatii maqaan isaa akka hin dhaamne barbaadu kun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himeetii jira. Ilaati Maabiraatu Taayyee Surraa kun kan jedhamu guyyaa gaafa 24 godina Wallaggaa Bahaa aanaa Nunnuqumbaa ganda Waamaa Adaree magaalaa Adaree keessatti guyyaa galgala naannoo sa'aatii tokko irratti ituu rakkoon tokko yookiis immoo ituu humna addaa Oromiyaatiin ituu inni daa'ima isaa baatee jiru jechuudha. Akkuma kanatti namoonni kun dhaqanii sababa tokko malee lubbuu isaa balleessuudhaan. Hiriyyaan barsiisaa Maabiraatu gama isaatiin ajjechaa kana kan raawwate humna addaa poolisii Oromiyaa ta'uu himuun Hiriyaa koo battalumatti lubbuun dabarteem daa'imni isaa ammoo wal'aansa irra jirteem sirni awwaalcha isaa guyyaa kaleessaa magaalaa Adareem waldaa makaana Yesuus keessatti raawwate jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himem. Barsiisaa Maabiraatuun nama siyaasaa akka hin taanee fi abbaa amantii akka ta'es hiriyyaan isaa kun ragaa baheetii jira. Daa'imni isaa hospitaala riifaraalaa Naqamtee keessatti wal'aanamaa kan jirtu yommuu ta'u harki sadarkaa hin fayyine irra jiraachuu maddeen kenna kun himaniitii jiru. Humni tika mootummaa Itoophiyaa Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti ajjechaa suukaneessaa jabeessee itti fufeetii jira. Oduu keenya biraatiin ajjechaan Oromiyaa dabalatee guutuu Itoophiyaa keessatti garee bulchiinsa Itoophiyaa harkaa qabuun raawwatamaa jiru imaammata aangoo dheereffachuuti jechuun xiinxaltoonni siyaasaa dubbataatii jiru. Namni siyaasaa Itoophiyaa itti dhiyeenyaan hordofuu fi saayinsii siyaasaa biyya Siwiidinitti barataa jiru Yahyaa Bashir sirni Itoophiyaa bulchaa jiru biyya waraanaan raasuu fi ajjechaawwan siyaasaa jabeessee raawwataa jiraachuun mallattoolee mo'atamuu fi kufaatiitii jedhe. Guutuun gabaasa kana akka itti aanutti dhiyaata. Namni siyaasaa Itoophiyaa itti dhiyeenyaan hordofuu fi saayinsii siyaasaa biyya Siwiidinitti barataa jiru Yahyaa Bashir sirni Itoophiyaa bulchaa jiru biyya waraanaan raasuu fi ajjechaawwan siyaasaa jabeessee raawwataa jiraachuun mallattoolee mo'atamuu fi kufaatiitii jedha. Yahyaa Bashir yookaan Boruu Barraaqaam turtii addaa haala yeroo irratti Oromiyaa Miidiyaa Neetwork wajjin taasiseen ajjechaan ilmaan Oromoo irratti bulchiinsa Abiy Ahmad raawwatamuun imaammata uummata ukkaamsanii bulchuuti jechuun haala jiru ibseetii jira. Gaafii jiraachuu fi jiraachuu dhabuuttuu qabsoo dhalcha kan jedhu Yahyaa Bashir qabsoo dhalate keessatti aarsaa qabsoon nama gaafattuu baasuun amala qabsooti jechuun ibsa. Obboleessi isaa barsiisaa Gaalib Abbaa Saambiim sirna kanaan jala ajjeefamuu kan kaasu Yahyaa Bashir ajjechaa Oromiyaa fi guutuu Itoophiyaa keessatti adeemsifamuuf Abiy Ahmad qofa osoo hin ta'in caasaan bulchiinsa isaa gaafatama jalaa hin bahan jedhe. Kaleessa gaafa ganama dubbannu gariin keenya itti qeeqamne arraffamne maqaa bannee gariin itti hidhame gariin itti ajjeefame jechuudha. Gariin immoo obboleeyyan keenya nu arguu dhabanii obbolaa keenya manaa gadi fuudhanii ajjeesan. Fakkeenya obboleessa koo Gaalib Abbaa Saambii fakkeenya tokko jechuudha. Ilmaan Oromoo kumootaan manaa fuudhamanii ajjeefamaa jiran keessaa tokko jechuudha. Kun namoota dubbatan saayilens gochuuf walumaa galatti ajjechaadhaan akkuma dargiin reed teerariidhaan aangoo dheereffachuudhaaf carraaqisan kunis ajjecha akkasiitiin suukaneessanii uummata jilbeenfachiisanii sodaachisanii sodaadhaan liqimsanii aangoo dheereffannaadha
imaammatichi tokkuma imaammata sirna nafxeenyummaati jechuudha. Uummata mirga isaatiin falmatu ajjeesuu ukkaamsuu akkasumas hidhuun qabsoo irraa ittisuun hin danda'amu. Aangoon kamiyyuu dhaabbataa miti. Sirni dhidhufaam ni dirbaam. Qabsoo uummataa garuu qabsoodhuma ta'ee itti fufaan yaada nama siyaasaa kanaati. Waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraay jidduutti taasifame irratti yaada isaa yoo kennu siyaasa keessa firri dhaabbataa fi diinni dhaabbataan hin jiru. Dantaa dhaabbataa qofatu jira. Tumsi kun homa ta'uu qabuudha jechuun ibseetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo fi TDF Tigray Defense Force jechuudha. Humnoonni kun lamaan waan isaan wal fakkeessu baay'eetu jira arraan tana. Lachuu ni dhiibaman. Mootummaa shaggar qabatee uummata Oromoo dhiibu ummata Tigraay lafarraa balleessuu barbaadu humna warra sirna Minilik jechuudha. Sirna Minilik haaromee 4 kiiloo jiru kacaasaa diriirfate Oromiyaa keessatti afaan Oromoo kan dubbatu naannoo Amaaraatti afaan Amaaraa kan dubbatu bakka adda addaatti afaan adda addaatti hiikkatee turjumaanaan kan geggeeffatu sirna nafxeenyaa haaromee jechuudha. Sirna nafxeenyaa haaromee yeroo jennu lafumaa kaaneeti miti maqaa balleessuudhaaf miti. Namoonni OPDO keessa jiran sabboonummaa Oromummaa qabna jedhu. Garuu yeroo Oromoon lafarraa haxaamu yeroo beekaan Oromoo hayyuun Oromoo guuramee mana hidhaan naqamu dhimma isaanii miti. Gaaffii eenyu guutuuf kana godhu gaaffii warri naannoo elitonni Amaaraa gaafatan roodmaappii isaan baasanii kennaniifiin yeroo uummata biyya geggeessan gaaffiin uummanni Oromoodhaa sirna TPLF iyyuu bakkaa kaasee aangoo kana isaan qabsiise sun ganamuusaa abadan baasanii dubbachuun barbaadan jechuudha. Kanaaf qaamonni duula tumsa waraanaa kana irratti adeemsaa jiran qaamota olaantummaa Itoophiyaa deebisuuf Oromiyaa keessatti afaan Oromoo akkasumas naannota biroo keessatti afaan Amaaraa dubbatuun sirna nugusaa haaromsaa jiranidha jechuun dubbate. Ta'us Oromoon qabsoo isaatiif hirkoo hin barbaadu. Uummanni Oromoo qabsoo isaa irree isaa irra dhaabbatee adeemsisaa waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti wallaansoo qabsoo taasisaa jira. Tumsa waraanaa tolfachuun hirkattummaa qabsoo jechuun miti. Siyaasa impaayera Itoophiyaa keessatti qaamonni dhabamsiifamuuf itti duulamaa jiru waltaanii sirna san ofirraa kuffisuun seera uumamaati. Kanaaf qabsoon Oromoo fira keessaa fi alaas dabalachuu qaba jechuun yaada isaa ibse. Dammaqiinsa siyaasaa Oromoo sadarkaa dinqisiisaa irra jiraachuu kan eere Yahyaa Bashiir sodaa eenyuyyuu hin qabnu Oromiyaa irratti abbaan biyyaa Oromoodha. Haa hadhaa'uu haa mi'aa'uu dhugaan jiru kanaaf qaamni fedhii Oromiyaa kajeeluu danda'a. Fedha uummata Oromootiin ala garuu hin danda'amu jedheetii jira. Walumaa galatti sirni aangoo mootummaa harkaa qabu yakkoota guutuu biyyattii keessatti raawwatameef gaafatamaadha. Ajjecha ukkaamsaa fi hidhaan qabsoo uummataa oguruu akka hin danda'amne hubatamuu akka qabus dhaameetii jira. Oduu keenya biraatiin finciltoonni TPLF torbaanota darban keessa mankuusaa midhaan nyaataa dhaabbata gargaarsa Ameerikaa USAID saamuun isaanii ibsame. Embaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu gama isaatiin saamichi kun humnoota Tigraay qofaan kan raawwatamu miti. Waraanni sirna aangoorra jiru waraana Eertiraa dabalachuun yeroo gara Tigraayitti duules saamicha jabaan raawwatamaa ture jedheetii jira. Neeyimaa Umar dabalata qabdi. Finciltoonni TPLF torbaanota dabran keessa mankuusaa mana nyaataa dhaabbata gargaarsaa Ameerikaa USAID saamuun isaanii ibsame. Itoophiyaatti daayirektarri ergamaa USAID Sean Jones ETV'tti akka himanitti finciltoonni TPLF midhaan gargaarsaa mankuusaa keessa jiru bakkeewwan gahan keessaa saamanii jiru jedhani. Loltoonnii fi namoonni hidhatan lammiilee jalaa midhaan nyaataa hatanii jiru. Keessattuu TPLF naannoo Amaaraa bakkeewwan gahee fi lola bane hundatti midhaan nyaataa mankuusaa keessaa saamee jira. Konkolaataawwanis saamee jira. Qabeenyaas mancaasee jira jee daayirektarichi. Sean Jones BBC'tti akka himanitti keessumaa TPLF naannoo Amaaraa keessatti bakkeewwan gahanitti midhaan nyaataa mankuusaa keessaa saamuu isaaniitiif mankuusaan kunneen qullaa ta'uu isaanii ragaa qabnaa jedhani. Torbaan dabree mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti bakka bu'aan Ameerikaa naannoo Amaaraa keessatti mankuusni midhaan nyaataa humnoota TPLF'n saamamuu dubbatanii turani. Dabalataanis USAID'n himannaa dhaabbatichi finciltootaaf nyaata humna kennan dhiyeessaa jira jedhu dhara akka ta'e beeksisuuf
ibsa baase irratti yeroo baay'ee bakkeewwan walitti bu'iinsi jirutti hidhattoonni namoota gargaarsi barbaachisu jalaa akka hatan eeree ture. Imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu gama isaatiin saamichi kun humnoota Tigraay qofaan kan raawwatame miti. Waraanni sirna aangoo irra jiru waraana Eertiraa dabalachuun yeroo gara Tigraayitti duules saamichi jabaan raawwatamee ture jira. Waraanni Eertiraa Tigraay keessaa qabeenya guddaa saamuu humnoonni Amaaraas wayitanis deeffannaaf gara Tigraayitti duulanitti saamicha jabaa raawwachaa turuun gama humnoota Tigraayin waan irra deddeebiin ibsamaa turedha. Aangaa'onni TPLF ammoo gama isaaniitiin mootummaan federaalaa gargaarsi namoomaa Tigraay akka hin dhaqqabneef daandiiwwan cufee jira jechuun himachaa sababiin waraanaa jiraniif tokkos ulaa gargaarsaa cufamee banuudhaafi jechuun dubbatu. Tigraay keessatti namoonni 900,000 ta'an beela keessa kan jiran yoo ta'u kanneen biroo miliyoona 5 ta'an ammoo gargaarsi namoomaa hatattamaa kan isaan barbaachisuudha jee jira USAID'n. Oduu keenya biraatiin mootummaan Itoophiyaa karaa gargaarsaa akka saaqu mootummoonni Ameerikaa fi Fiinlaand irra deebiin gaafataniitii jiru. Lola Tigraay fi jeequmsa siyaasaa guutuu biyyattii keessatti babal'atee jiruuf yakka waraanaa fi namoomaa raawwachuun himatamaa kan ture mootummaan Biltsiginnaa karaa gargaarsa namoomaa akka saaqu dhiibbaan idil addunyaa itti fufeetii jira. Waraanni Itoophiyaa keessatti deemaa jiru akka dhaabbatu irra deddeebiin gaafataa kan turan mootummaan Fiinlaand ammas haalli Tigraay keessaa yaaddoo guddaa ta'e itti fufee jira jedhe. Ministeerri Haajaa alaa biyyattii fi bakka bu'aa gamtaa Awurooppaa ta'uun marsaa lamaan Finfinneetti marmaaraa kan turan Mr. Pekka Hafistootti bakkanam dhimma Tigraay fi gaaga'ama namoomaa Itoophiyaa hammaataa adeemee ilaalchisuun hooggantuu USAID Ambaasaadder Samantaa Paawur wajjin mari'achuu isaanii beeksisaniitii jiru. Bifuma wal fakkaatuun gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamuu fi lolli guutuu biyyattii keessatti hammaataa adeemee akka dhaabbatu mootummaan Ameerikaa ibsa baaseen gaafateetii jira. Ministeerri Haajaa alaa Ameerikaa akka jedhetti Tigraay keessatti qofa uummata miiliyoona 5 caalutu rakkoo nyaataa hammaataaf saaxilamee jira waan ta'eef humnoonni hunduu lola akka dhaaban daandiin gargaarsaa akka saaqamuuf gaagaamni namoomaa fi siyaasaa yeroo ammaa kun akka furamuuf irra deebiin gaafateetii jira. Oduun keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Waraanni kaaba Itoophiyaa keessatti deemaa jiru gara lixa Gondaritti babal'achaa akka jiru beekame. Baatii Sadaasaa darbee irraa eegalee waraanni Tigraay keessatti deemaa jiru naannolee ollaatti babal'atee guutuu biyyattii keessatti lubbuu fi qabeenya hedduu mancaasuun itti fufeetti jira. Waraanni kaabaa kun naannolee Affaarii fi Amaaraa keessatti erga babal'atee baatii 2 kan lakkoofse yoo ta'u godinoota Gondar Kibbaam, Kaabaam, Walloo Kaabaa fi Kibbaa akkasumas godina Waagmiiraa keessatti lolamaati ture. Dhiyeenya kanammoo dirreen waraanaa biraan karaa Gondar lixaatiin banamuu fi miidhaan qaqqabuu isaa mootummaan naannoo Amaaraa himataati jira. Godina Gondar lixaa magaalaa Shinfaa irratti haleellaa kallattii 4 banamee ture kan jedhu ibsi mootummaa naannoo Amaaraa kun humnoonni mootummaa haleellicha ofirraa qolataa jiru jedheetii jira. Bulchaa godina Gondar lixaa kan ta'an obbo Dassaalany Xaasom ibsa Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshiniif kennaniin lolli itti fufuun ibsanii haleellaa kanaaf hidhattoonni Qimaantii fi humnoota Tigraay gaafatama taasisaniitii jiru. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Aganyaw Tashaagar gama isaaniitiin haleellaa Gondar lixaas ta'e waraana naannichaa keessatti deemaa jiru kana ofirraa qolannee rukutaa jirra jechuun EBC'tti himaniitii jiru. Yeroo ammaa humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa godinoota hedduu keessatti lolaa kan jiran yoo ta'u dirree waraana lixaa kana ilaalchisee garuu hanga ammaatti ibsa hin kennine. Itoophiyaan imbaasii ishee Aljeeriyaatti argamu cufuuf murteessite. Aljeeriyaatti kan argamu imbaasiin mootummaa federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa hanqina baajataatiin cufachuu isaa imbaasichi guyyaa kaleessaa fulbaana 1 bara 2021 beeksise. Muddama siyaasaa fi waraanaa keessa kan jiru bulchiinsi Biltsiginnaa imbaasiiwwan biyyattii biyyoota garaagaraa keessaa qabduun walakkaa cufaa jiraachuun ibsamaati jira. Cufamuu imbaasiiwwan kanaatiif hanqina doolaaraa fi kufaatiin dippiloomaasii sirna mootummaa Biltsiginnaa sababoota gurguddoodha jedhu xiinxaltoonni. Imbaasiin Itoophiyaa kaaba Afrikaa Aljeeriyaatti argamu ibsa fuula miidiyaa hawaasaa irratti baaseen sababa weerara kooroonaa vaayirasiitiin gaagama diinagdee fi hanqina baajataa mudate hordofeen kan cufamu ta'uu ibse. Mootummaan Itoophiyaa hanqina baajataa isa mudateen imbaasiiwwan isaa biyyoota garaagaraa keessaa qabu walakkaan cufuuf kan murteesse yoo ta'u
dippiloomaatonnii fi ambaasaaddoroonni gara biyyaa deebi'aa jiru. Haaluma kanaan hojiiwwan imbaasichaa fulbaana 30 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa jalqabeen ambaasaaddara Finfinneetti argaman irraa akka hojjetamu ibsamee jira. Imbaasotaa fi qoonsiloota Itoophiyaa hangammaa cufaman keessaa Minnesota, Los Angeles, Kuwait, Indoneeshiyaa, Biraazil, Ottawa, Jaarkaa, Kinshaashaa, Aljeeriyaa fi kanneen biroo yommuu ta'an dippiloomaatonnii fi ambaasaaddoroonni sirna bilisiginnaa ganuun biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti dahannaa siyaasaa gaafachaa jiru. Lammiileen Itoophiyaa sababa siyaasaa fi diinagdeetiin biyya Saudi Arabiyaatti baqatan dhiittaa mirga namoomaa hamaa fi akkasumas dararaa adda addaatiif saaxilamanii dirmannaa dhabuun haala yaaddessaa keessa jiraachuu dubbatu. Guyyaa kaleessaa fulbaana 1 bara 2021 dhalattoonni Oromoo lama kanneen maqaan isaanii Ahmad Kadir jedhamuu fi Bohaar Siraaj jedhaman mana hidhaa Jiizaan keessatti akkasumas Tariq Al-Karjii keessatti dubartiin ulfaa Fooziyaa Amiin jedhamtu lubbuun darbitee jirti. Guutuu gabaasa kana Neemaa Umartuu dhiyeessa. Lammiileen Itoophiyaa sababa siyaasaa fi diinagdeetiin biyya Saawud Arabiyaatti baqatan dhiittaa mirga namoomaa hamaa fi dararaa adda addaatiif saaxilamanii dirmannaa dhabuun haala yaaddessaa keessa jiraachuu dubbatu. Lammiileen kunneen manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhamanii beelaa dheebuu, ho'aa fi dhibee garaagaraatiif saaxilamuun rakkataa jiru. Guyyaa kaleessaa fulbaana 1 bara 2021 dhalattoonni Oromoo lama kanneen maqaan isaanii Ahmaddiin Kadiir jedhamuu fi Boohar Johar jedhamu mana hidhaa Jiizaan keessatti akkasuma Tariq Al-Karjii keessattis dubartiin ulfaa Fooziyaa Amiin jedhamtu lubbuun dabartee jirti. Hidhamtoonni manneen hidhaa akka Jiddaa Shumeesii, Tariq Al-Karjii, Taayir, Jiizaan, Riyaad fi kanneen biroo keessatti hidhaman keessaa kanneen bilbila harkaa qaban muraasaa jira. Dhalataan Oromoo magaalaa Jiddaarraa OMN dubbise. Guyyaa kaleessa mana hidhaa Jiizaan keessatti mucaa maqaansaa Ahmaddiin Kadir jedhamu ijoollee baaleetiin illee kuusti yaala dhabuudhaan haaluma qoonqoon illee kana bira battalumatiinis lubbuun isaa darbe. Kalammata Bohaar Siraaj jedhama ijoollee Harargee ijoollee baatti ijoollee baabbileeti. Kaan isaanii immoo du'aaf jireenya gidduutti kan isaan amma ta'anti kan amma argamanii egaa kan namnis rabbis quba qabu kan manidhaa Shumeejii kana qofa quba qaba manidhaa Suudii kan keessatti waadii Waasir bakkuma cufaa ijoolleen kan affaanamanii jirantu jira wee. Ammas immoo kan dabalataa guyyaa kaleessaa jechuudha asiritti mucaa Oromoo tokko Fooziyaa Amiin kan jedhamtu ijoollee Wallagga lixaati sima qabanii harkatti duute. Reebichaan ta'e dararama manidhaa sana ta'e Tariq Al-Karjiidha. San battalumatti lubbuun darbe. Mootummaan Itoophiyaa kan waraana waliinitiin biyya raasaa jiruun lammiilee isaa biyya ormaa keessatti dhumaa jiraniif birmachuu dideen komii uummattoota Itoophiyaa ta'uun sheekan dabalatee namoonni bebbeekamoon irraa dubbachaa jiru. Mana hidhaa magaalaa Riyaad Tariq Al-Karjii jedhamu kana keessatti dubartoonnii fi dhiironni heddumminaan kan hidhaman yoo ta'u, dubartoonni hidhaman irra jireessi isaanii daa'imman wajjin hidhamuun ho'aa fi qulqullina dhabuu manichaatiin daa'imman 3 ol dhukkubsatanii du'aaf saaxilamanii jiru. Torbee kana keessa mana hidhaa Jiddaa Shumeesii keessaa namoonni 10 kanneen maqaa isaanii malee iddoon dhaloota isaanii hin beekamne dhukkubsatanii hospitaala erga geeffamanii booda achitti lubbuun dabruu ibsa qoonsilaa Itoophiyaa Jiddaa jiru ibsee wabeeffachuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Walumaa galatti dararaan lammiilee Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa mana hidhaa garaagaraa keessa jiranii hammaachuun gara gaaga'ama lubbuutti dhufaa jira. Oduu keenya xumuraa fi maddeen alaa irraa arganneen pirezidaantiin itti aanaa Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo kan eegdota isaanii mootummaan jalaa jijjiiruun nageenya isaaniif yaaddessaa ta'uu komatan eegdota 257 akka qaban ibsamee jira. Gabaasa BBC'n tolchee Muhammad Fantaletu qindeesse. Baada ya mabadiliko katika ulinzi katika makazi ya naibu wa rais William Ruto kufanyika, Presidenti itti aanaa Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo kan eegdota isaanii mootummaan jalaa jijjiiruun nageenya isaaniif yaaddessaa ta'uu komatan eegdota 257 akka qaban gabaasni BBC irraa qindeeffanne ni ifoomsama. Mootummaan Keeniyaa komii isaanii kanaaf deebii yoo kennum aangaa olaanaa kanaaf qabeenya isaanii bakka horsiisa lukkuu isaanii eeguuf poolisoota ramadaman 4 dabalatee poolisoonni 257 ramadamuu himeera. Kenya Chief Red Matiang'i ministeera nageenya biyyaati. Matiang'i koree nageenyaa paarlamaaf yaada kennaniin mana jireenyaa Wiiliyaam Ruutoo qaamolee nageenyaa eegan irratti jijjiirran godhamee adeemsa idileetii jedhan. Eegdota Ruutoo keessa 74 miseensota poolisii pirezidaantotaan eegan Elite Presidential Unit jedhaman ta'uu beeksisanii jiru.
William Ruto fi deeggartoonni isaanii jijjiirran eegdota dhiheenya godhame nageenya isaaniitiif kan yaaddessuu fi daba siyaasaa qaba jechuun komataniiru. Ragaa kaahamee fi faallaa komii dhihaatiin kabajamoon pirezidaantii itti aanam aangoota aboo wal fakkaatu qabatanii turan wajjin wal bireeroo qabamuun seenaa biyyattii keessatti aangaa hedduu eegamanidha jedhan ministeerri nageenyaa biyyattii Matiang'i. Ruto fi pirezidaant Keeniyaataa gidduus wal dhabdeen akka jiru gabaasni BBC ni addeessa. Akka xiinxaltoonni jedhanitti ammoo sababa mufii isaan lamaan gidduu jiru Keeniyaataan filannoo dhufaa jirutti itti aanaa isaanii deeggaruuf waliigaltee galanii turan irraa boodatti deebi'uudha. Pirezidaant Keeniyaataan dhiheenya Ruutoon hojii irraa eegamu haalan hojjechaa hin jiran jechuun aangoo akka gadi dhiisan gaafatanii ture. Faallaa kana ammoo akka heera Keeniyaatti pirezidaantii itti aanaan barri baalli isaanii osoo hin dhumin aangoo irraa ari'amuun dhoorkaa akka ta'e gabaasa BBC irraa mirkaneeffannee jirra. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduun idilee har'aaf qabanne kana fakkaatan saraa sabaa ture gama ogummaa kaameraa fi diitiraatiin Tuujii Muhammad Nafaana ture qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork itti fuun fayyaa ta'a.